wantoota kana afran meeshaan guutuu danda'u kamiyyuu kompiitara jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kunis Ashama akkam jirtu, kun Gada Solutionii YouTube channel keenyadha. Qophii keenya har'aatiin immoo maalummaa kompiitaraa yookaan immoo kompiitarri akkamittiin hojjeta kan jedhu kana lamaan wajjiniin ilaalla jechuudha. Sanaan dura garuu channel keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa tuquudhaan yeroo nuuni qophii haaraa gadhiisnutti akka dafee isin qaqqabuuf jechuudha. Amma gara qopheessinetti haceenu. Kompiitara jechuun egaa meeshaa elektirooniksiiti. Meeshaa elektirooniksiiti jechuun immoo meeshaa humna elektirikaatiin hojjetudha jechuudha. Akkasumas kompiitarri galchii barbaadu yookaan immoo ingiliffaan input jennee waamnu jechuudha. Inputii kana immoo karaalee adda addaan kennuuf hin dandeenya. Mausiin ta'uu danda'a yookaan immoo keyboardiidhaan galchii galchuufii qabna jechuudha. Kompiitarri nun ajajne malee, nun ajaja laanneef malee ofii isaatiin waan tokkoyyuu gochuu hin danda'u. Galchii galchineef sana immoo process godha jechuudha. Process godhachuun maal jechuudha? Galchii galchineef suni gara firiitti akka jijjiiramu godha jechuudha. Firii nun argannu sun immoo maal jedhama? Output inni waamna jechuudha. Fakkeenya tokkoon isiniif fudhadha. Fakkeenyaaf shaayii danfisuu yoo barbaanne jalqaba bishaan, sukkaara akkasumas shaayii qixxalii nu barbaachisa. Kana akka inputiitti fudhadha jechuudha. Kun inputii keenyadha jechuudha. Erga inputii qopheeffannee inputii sana qodaatti daballee akka danfu kan nu goonu immoo sun immoo process gochaa irraa jechuudha. Gara maaliitti akka jijjiiramuu fi gara firiitti akka inni jijjiiramuuf jechuudha. Sana booddee shaayii danfee arganna jechuudha. Sun immoo firii isaati jechuudha. Ingiliffaan output jennee kan waamnu jechuudha. Wantoota kana afran meeshaan guutuu danda'u kamiyyuu kompiitara jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kunis maal fa'i? Meeshaa elektirooniksii ta'uu qaba. Galchii yookaan immoo inputii kan fudhatu meeshaa ta'uu qaba. Sana booddee galchii galchineef sana immoo process eega godhee booddee outputii isaa kan nuuf laatu meeshaa yoo ta'e kompiitara jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kompiitara jedhamuuf meeshaan tokko dirqama laaptooppii yookaan immoo deesktooppii ta'uu qabu jechuudha. Ulaagaalee kana afran guutuu danda'eennaani kompiitara jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kompiitarri maal akka ta'e erga hubattanii kompiitarri immoo akkamittiin akka hojjetu isin hubachiisa. Kompiitarri egaa afaan mataa isaatii qaba. Afaan ofii isaatii hubatu jechuudha. Afaan isaa kunis baayinarii nambar jedhamee waamama. Kunis immoo 0 fi 1dha jechuudha. Kompiitarri afaan inni hubachuu danda'u 0 fi 1 duwwaadha jechuudha. Fakkeenyaaf isin kan isin argaa jirtanii gatii afaan Oromoo dandeessaniifidha. Kompiitarris waliin isaatiin kan inni walii galu. Akkasumas afaan inni hubachuu danda'u 0 fi 1 qofadha jechuudha. Fakkeenyaaf keyboardii keenya fayyadamnee qubee A gaafa kompiitaraaf gashinu qubee A sana karaa inni ittiin hubatu karaa baayinariidhaanidha jechuudha. Karaa 0 fi 1. Kana jechuun immoo 0 1 1 0 0 0 0 1. Kun kompiitaraa fi qubee A'dha jechuudha. A akkeestiin hubataa jechuudha kompiitara. Erga akkeestiin ofii isaatii hubatee booddee immoo gara afaan namaatti yookaan immoo gara nu galuu danda'utti immoo jijjiireetu output isaa iskiriinii irratti qubee A isa nu beeknu nu fida jechuudha kompiitarri. Kompiitarri bifa kanaan jechuudha kan inni hojjetu. Qubeen keyboardii irra jiran hundumti isaanii qubeen guddaanis qubeen xiqqaa akkasumas mallattooleen jiran hundumti isaanii bifa 0 fi 1 dijitii 8 bakka bobbo'anii jiru jechuudha. Bifa kompiitarri hubachuu danda'u jechuudha.
qaama kompiitaraa keessaa immoo kan inputii nuu gale sana bifa baayinariitiin erga hubatee booddee gara afaan namaatti kan jijjiiru immoo Central Processing Unit yookaan immoo CPU jennee kan waamnutu gochaa kana hojjeta jechuudha. Gatii kanaaf kompiitarri inputii nuun gashinuu fi bifa maaliin hubata jechuudha? Bifa 0 fi 1 hubata jechuudha. Bifa sanaan erga hubatee booddeedha gara afaan namaatti jijjiiree kan inni nuuf dhiyeessu jechuudha karaa iskiriinii keenya. Gatii kanaaf kompiitarri salphaamatti bifa kanaan kan inni hojjetu jechuudha. Qophiin keenya har'aa kana fakkaata. Kompiitarri maal akka ta'e akkasumas kompiitarri akkamittiin hojjeta kan jedhu qophiin isinii qopheessee kana fakkaata ture. Akka isiniif galee abdiin qaba. Yoo isiniif hin galle ta'e immoo yookaan immoo wanti ifa isiniif hin taane yoo jiraate immoo koomentii irratti naa barreessaa. Akkasumas chaanaalii keenya subscribe gochuugaa hin dagatinaa. An Jaaduun jedhama. Amma qophii biraa wal agarrutti nagaan.